Spain injifattee xumuraaf kan geessu taanaan waancaa addunyaa 3 walitti aansitee France xumuraaf kan geessu ni ta'a 2018 22 akkasumas immoo har'a yoo injifatte kan 2026 walitti aansuudhaan France xumuraaf kan geessu ni ta'a. Spain immoo bara 2010 champion erga taate booda waancaa addunyaa bara 2014 18 darbaniin biyyattiin marsaa mo'atanii darbuun dandeenye har'a kan injifattee darbitaanaan bara 2010 booda yeroo jalqabaatii fi Spain xumuraaf kan geessu ni ta'a. Garee biyyaalessa Spain kana keessatti Mikel Merinoon daqiiqaa 11 qofa kan taphatee taphataan kun jijjiiramee seenuudhaan goolii injifannoo taphoota lama darbeen Spain galchuudhaan Spain marsaa kanaaf akka geessu kan taasise tapharraatiinis taphattoota jijjiiramanii seenuudhaan ga'umsaa yookiin ammoo qabxii taphaanii jijjiiruuf eeggaman keessaa Mikel Merino isa tokko sarara gidduuratti olaantummaa taphaa eenyutu fudhataa kan jedhu taphaa kanaan kan eegamu ni ta'a. Boru England fi Argentina morkiin taasisanis tapha eegamu biraatti Messiin seenaa kubbaa miilaa isaatiin yeroo jalqabaatii fi England faallaa ta'uudhaan kan taphatu ni ta'a. Waancaa addunyaa kanaan wal qabatee tapha walakkaa xumuraan yeroo jalqabaatii fi biyyoota sadarkaa FIFA baasuun dursan kan walitti fidedha. Taphni Argentina fi England akkasumas immoo Spain fi France jechuudha. Taphni Argentina fi England waliin taphatan waancaa addunyaa bara 1986 Hand of God Diego Armando Maradona yaadachaa waliin taphatan tapha daran eegamudha. France fi Spain morkiin taasisan tapha waancaan duraatti kan jedhame dhimma kanarratti Shifarraa Jaamboo waan qindeessa qabaa isa dhaggeeffannee walitti deebina. Maradona trying to drive forward again. Steve Hodges put it in the air and Maradona jumps. Ooftaan tilmaamni baase yeroo jalqabaaf harka dhibba kallattii sirrii kan itti imale seenaa waancaa addunyaanis yeroo jalqabaaf biyyoonni sadarkaa fiifan baasuun sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaa jiran walakkaa xumuraan kan walitti dhufan waancaan addunyaa bara 2026 kun seenaan dabalamuuf dhiyaateera. Firaansi, Spain, England fi Arjentinaatu walakkaa xumuraan walitti hafe. Erga bara 1966 as waancaa addunyaa kana injifachuun tabba kan itti ta'e England Argentinaa waliin taphni taphatan xiyyeeffannoo argateera. England fi Argentinaan taphni waliin taphatan kubbaa miilaa qofaa miti jedhama. Waraana guyyaa 74 fudhate bara 1982 Falkland War odola Falkland fi kibba galaana Atlantikitti kan argamtu kibba Georgia qabachuuf sochiin ture hanga dirree kubbaa miilaatti fulla'eera. Waancaa addunyaa bara 1986 Meksikoon qopheessiteen taateen mudate ammoo kana mirkaneesse. Taphanuusa xumuraa England fi Argentinaan waliin taphatan goolii Diego Armando Maradonaan harkaan galche Hand of God gooliin harka waaqaa England dorgommicha keessaa baafte amma Lionel Messi fi dhaloota England Harry Kane'n durfamu walitti fiddeen. Waancaa addunyaa bara 1962 Chiiliin qopheessiteenis biyyoonni lama ramaddii tokko keessa kan turan yoo ta'u qabxiidhaan wal qixxaatanis garaagarummaa gooliin England ramaddiirraa kan darbitee fi Argentinaan osoo hin darbin kan haftee fi waancaa addunyaa bara 1998 Firaansi qopheessiteen England fi Argentinaan goolii lama qixa erga ba'anii Argentinaan peenaalitiidhaan injifatte. Taphichaan David Beckham balleessaa Diego Simeone irratti hojjeteen kaardii diimadhaan dirreedhaa ba'uus ni yaadatama. Bara 2002 ammoo gooliin David Beckham galcheen England Argentinaa kan injifatte biyyoota lamaan gidduutti tapha waancaa addunyaa yeroo hunda yaadatamu. Amma waggoota dheeraadhaan booda biyyoonni lamaan walakkaa xumuraan walitti dhufan. Abbaa badhaasa Baalaandoor yeroo 8 Lionel Messiidhaan kan durfamtu Argentinaan waancaa addunyaa kanaan fiifan harka irra qabachaa jira yeroo jedhamutti Englandin walitti dhufuun ammas yaaddoon waancawwan addunyaa darban biyyoota lamaan gidduu ture akka yaaddaan godheera. England taphattoota kennaa kubbaa miilaa qaban hedduu horattus waggoota 60f waancaa addunyaa kana karaa ittiin injifattu hin arganne. Argentinaan ammoo shaampiyoonii addunyaa yoo taatu ammas walitti aansitee shaampiyoonii ta'uuf tilmaama argatteerti. Goolii 8 waancaa addunyaa kanaan galchee Kylian Mbappé waliin kan dursu Lionel Messiin yeroo jalqabaaf England waliin faallaa ta'e morkii godhu kanaan ga'umsi mul'isu ni eegama. Xiinxalli BBC Sport baase akkas jedha. Lionel Messiin kubbaa miilaa keessatti wanti hin hojjetin hafe xinnaadha. Innis England waliin hanga ammaatti taphachuu dhabuudha. Akka Diego Armando Maradona Argentinaa baraaruu danda'a jedha. Taphoota 200 ol Argentinaadhaaf taphateen goolii 125 galche keessa gooliin England irratti galche hin jiru. Baay'inaan biyyoota Afrikaa fi biyyoota sadarkaan kubbaa miilaa isaanii gadi aanaa ta'e waliin kan taphatte Argentinaan qormaanni jabaan waancaa addunyaas England irraa eegala jedhameera. Taphataan duraanii England fi Manchester Citydha
Mika Richard ammoo England Argentina dorgommii kana keessa baasuu dandeessin garuu qormaanni jabaan taphattoonni Argentina hundi Meesiidhaaf jecha taphatu kabaja addaa isaaf qabu kun Englanditti ni cimsaa jedha gama Englandin Jude Bellingham qormaata jabaa Argentina akka ta'u eegaa jedheera tapha waancaan duraa jedhamee eegamuun morkiin Spain fi France Kylian Mbappe Lamine Yamal walitti fides addunyaan hawwiin eegdim sarara fuulduraa jabaa France Kylian Mbappe Michael Olise Ousmane Dembele fa'aan durfamuu fi garee Luis de la Fonte ittisa jabaaf kubbaa miilaa qindaa taphatu tooftaa eenyutu caalee injifataa fi tilmaamuun rakkisaa ta'eera Didier Deschamps kan leenjitu France waggaa 3 walitti aansitee xumuraaf ga'uun alatti ga'umsi morkattoota isaanii ittiin injifatan garee kamiifuu qormaata jabaadha xiinxaltoonni kubbaa miilaas garee biyyaalessaa France fi Spain keessaa kan xumuraaf darbe waancaa ni fudhataa jedhuun tilmaamni ooftas biyyoota lamaan sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan tilmaame taphoota waancaa addunyaa kanaan gooliin tokko qofti kan itti gale Spain haalli kubbaa to'atanii taphatan goolii eegaaf sarara ittisaa isaanii akka hin qoramne godheera amma garuu sararri ittisaa kun saffisa taphattoota garee biyyaalessaa Firaansiin akkamiin dhaaba kan jedhu hojii cimaa Luis de la Fonteeti. It's Mbappe who steps up and rolls the ball into the back of the net. Was it ever in doubt? Jijjiirraa taphattaatti wal qabatutti osoo hin darbiin dura 83-30 irratti ergaawwan dhufan muraasa ilaaluu fi Abdiisaa Mushwaarsii lixaa Kokosaarraa kan barreesse Kaanatamuu Najib Badruu Iloo Abbaa Bordaarii Murraa waancaa addunyaa bara kanaatiin England fi Spain xumuraa fi ni ga'u jechuudhaan kan tilmaamee falluu Muhammad Amin Baddaleerraa kan barreesse qophiin ispoortii beessa Spain waancaa addunyaa osoo fudhattee natti tola jechuudhaan kan barreesse Fayyisaa Fufaa godina Wallagga lixaa Sayyoonoleerraa waancaa addunyaa bara kanaatiin France sadarkaa tokkoffaa England lammaffaa Spain sadaffaan ni xumuru jechuudhaan Fayyisaan kan tilmaamee Kaanatamuu Maraaraa Bashaan jedhame jechuudhaan Wallagga lixaa Sayyoonoleerraa Neemaar irratti qophiin hojjedhaa kan jedheen Saamu'eel Bultii Wallagga Bahaa Saasigaarraa England waancaa addunyaa bara 2026 ni fudhatti jechuudhaan kan tilmaamee Kaanatamuu Abbuun jedhame jechuudhaan qophiin keessan beessa jechuudhaan kan barreesses jira Baahir Ahmed Nadii Gibeerraa waancaa addunyaa France shaampiyoonii ni taati Umar Abbaa Tamaam Jimmaa Manchoorraa France shaampiyoonii akka taatu kan tilmaame Kaanatamuu Munaawar Ibrahim Jimmaa Diidoorraa waancaa addunyaa bara kana France ni injifatti 2-1 har'a injifattee xumuraaf ni geessi kan jedhus kan tilmaame kanarratti Reis Yaasin Jimmaa Manchoorraa Spain 1-0 France ni injifatti Magarsaa Mo'isaa Iloo Abbaa Boriyaayurraa Manchester Cityin bara dorgommii dhufuu kilaboota kamiifiyyuu yaaddeessaa jechuudhaan kan tilmaame Awwal Jihaad Jimmaa Qarsaarraa jijjiirraa Liverpool wal qabatee kan jedhee Efreem Fiqaadan jedhame jechuudhaan Iloo Abbaa Borraa kan barreesse waa'ee Kivichaa Kvaratskheeliyaan wal qabatee wanti haaraa maaltu jira jedhee Kivichaa Kvaratskheeliyaa kilaboota Premier League England Arsenal Liverpool wal qabatee maqaan isaa kaa'ate kan ture ta'us garuu PSG'n kilabootaaf dabarsee ni kennaaf hin eegamu Siisaay Mallasaa jechuudhaan Bunoo Baddaleerraa kan barreesse waa'ee jijjiirraa Liverpool kan jedhe Uzeefaa Gaalii godina Jimmaa Munaaddaarraa Liverpool wal qabatee kan jedhe jireenya Dirribaa Abdiisaa jechuudhaan magaalaa Baddaleerraa garee biyyaalessa Itoophiyaatti wal qabsiiseeti kan barreesse kana alatti barataa Nasruu Awwal Jimmaa Sigmoorraa France 2-1 Spain injifatti tilmaama jedhu kan nuuf katabee Khalil Sultaan Bunoo Baddaleerraa waa'ee jijjiirraa Arsenaal wal qabatee Bahiroo Amadii Jimmaa Diidoorraa waa'ee Arsenaal kan jedhanis Maammee Abubakar jechuudhaan Bunoo Baddaleerraa kan barreesse waancaa addunyaa bara kanaa kan 2026 France shaampiyoonii akka taatu kan dhiifama Spain shaampiyoon akka taatu Maammeen kan tilmaamee Caalaa Malaakuu godina Wallagga Bahaarraa kan barreesse waa'ee jijjiirraa Arsenaal wal qabatee kan kaase jijjiirraa taphattootatti wal qabatee taphataan sarara fuulduraa kan duraanii Manchester United jechuudha Mason Greenwood Fenerbahceetti makamuudhaaf kan walii galee Euro miliyoona 40 akkasumas immoo ga'umsi Mason Greenwood ilaalamuudhaan Euro miliyoona 2 kan dabalamu ta'uusaatti wal qabatee Olympique de Marseille fi Fenerbahceen maallaqa kanaan akka walii galan kan gabaafame guyyoota taanan Mason Greenwood qorannoo fayyaa gochuudhaan
ifatti waliigaltee Fenerbahceedhaaf ni mallatteessaaf kan eegamu Mason Greenwood Olympique de Marseille keessatti ka'umsa beessa mul'isaati kan ture waliigaltee hanga 2030 Fenerbahceedhaaf kan mallatteessu ni ta'a. Waggaattamuu euro miliyoona 10 mindaa akka argatus kan gabaafame dhimma Arsenal wal qabate taphataan sarara fuulduraa kilabichaa Leandro Trossard Arsenal gadhiisuudhaaf akka dhiyaate kan gabaafame. Arsenal euro miliyoona 20 taphataa kana Besiktashiif gurguruudhaaf kan waliigalee jalqabaa Besiktash euro miliyoona 18 Arsenalif kaffaluudhaan boodaramuu ga'umsa taphataa kana ilaaluudhaan euro miliyoona 2 akka dabalamudha. Kilaboonni lamaan kan isaan waliigalanii har'a yookiin ammoo boru ifatti Leandro Trossard Besiktashiif waliigaltee ni mallatteessaaf kan eegamu. Taphataan kun bara dorgommii darbe jijjiiramee seenuudhaan ga'umsa baay'isa kan mul'ise. Isa dura garuu ga'umsa gaarii Arsenal keessatti mul'isaati kan ture. Umuriin isaa deemusaatti wal qabate ga'umsa kana dura ittiin beekamu sana Arsenal keessatti mul'isuudhaaf kan itti rakkatee taree Arsenal bakka isaa irratti akkasumas immoo bakka Gabriel Martinellitti taphataa ga'umsa addaa qabu ni mallatteessifataaf kan eegamu. Leenjisichis Mikel Arteetaan kana dura yaada kana kan cimsu kenneeti kan ture. Manchester United wal qabatee taphataan United mallatteessifatee kaleessa André Santos ifatti Manchester United kan mallatteessifatee paawundii miliyoona 50 Andreas Santos Chelsea irraa kan mallatteessifatee taphatichi waliigaltee erga mallatteessee booda yaada kenneen ijoollummaa isaa irraa eegalee Manchester United ilaalaa akka guddatee fi Manchester United keessatti waancaa injifachuu akka barbaaduu fi abjuun isaa ijoollummaa akka isaaf milkaa'e kan dubbate. Manchester United wal qabatee Yuri Tielemans mallatteessifachuudhaaf kilabichi kan dhiyaate Elliot Anderson, Carlos Baleba, Matthias Fernandes, Ederson taphattoota sarara gidduu Manchester United jijjiirraa ganna kanaatiin irratti xiyyeeffatedha kan ture. Kaleessa garuu osoo hin eegamin Yuri Tielemans mallatteessifachuudhaaf akka dhiyaate Athletic kan gabaase paawundii miliyoona 36 Aston Villa fi Manchester United akka waliigalan kan gabaafame. Maallaqni kun waliigaltee diidoo kan Yuri Tielemans waancaa addunyaa irratti Belgiumif bakka bu'uudhaan taphachaati kan ture. Guyyoota taanaan jijjiirraan taphataa kanaa akka xumuramu malu Athletic odeeffannoon qabatee bahe kan agarsiisudha. Tielemans Aston Villaadhaaf taphoota 134 taphachuudhaan goolii 10 Aston Villaadhaaf kan galche. Bara 2023 Leicester City gadhiisuudhaan Aston Villaaf kan mallatteesse. Manchester United bara dorgommii dhufu daran of cimsee dhiyaachuudhaaf taphattoota sarara gidduu irratti kan xiyyeeffate. Akkuma sila kaasee paawundii miliyoona 50 André Santos kan mallatteessifatee Atlanta irraa Ederson mallatteessifachuudhaaf waliigaleeti kan ture. Ta'us garuu dhimmi taphataa kanaa yeroo kanatti yookiin immoo yeroodhaaf osoo milkaa'ina kaafee fi Manchester United Ederson mallatteessifachuu keessaa morkii keessaa akka baasedha kan gabaafame. Taphataan duraanii kan Manchester United Alejandro Garnacho ifatti Chelsea waliin gargar akka ba'e akkasumas immoo kilabichaa akka gadhiisu leenjisaan kilabichaa Xavi Alonso kan dubbate karoora kilabichaa keessatti akka hin argamne Xavi Alonso kan dubbate kilaboonni kan akka Serie A keessa jiran Roma faa paawundii miliyoona 50 Alejandro Garnacho mallatteessifachuudhaaf fi Chelseadhaaf gaafii akka dhiyeessan gaafamaati kan jiru. Chelseadhaan wal qabatee Nicolas Jackson gara Chelsea takka deebi'e akkasumas immoo bara dorgommii dhufu 2026-27 fi qophii akka eegale. Chelsea ni beekama miseensa garichaa keessatti akka hammatamee fi qophii ganaarratti akka hirmaatu leenjisaan Chelsea Xavi Alonso taphataa kan ilaalchisuudhaan kan dubbate. Nicolas Jackson bara dorgommii 25-26 ergisaadhaan Bayern Munich fi taphachaati kan ture. Amma garuu gara Chelsea deebi'uudhaan Chelsea waliin qophii akka eegale kan gabaafame. Chelseadhaan wal qabatee Harrison Beetoni kilabichi mallatteessifachuudhaaf akka waliigalee kan gabaafame. Taphataan umurii 20 kun Harrison jechuudha. Waliigaltee 2030 Chelseadhaaf mallatteessuudhaaf kan waliigalee kilaba hin qabu. Taphataan kun Wigan waliin gargar ba'uudhaan jijjiirraa bilisaatiin Chelsea makamuudhaaf akka waliigaleedha kan gabaafame. Liverpool wal qabatee leenjisaan kilabichaa Andoni Iraola taphattoota dabalataa akka mallatteessifatan kan isaan dubbatanii. Liverpool jijjiirraa ganna kanaatiin dursee taphattoota lama Victor Muniz akkasumas immoo Jeremy Jacquet mallatteessifachuun isaanii beekama. Amma taphattoota dabalataa akka mallatteessifatu leenjisaan kilabichaa Andoni Iraolaan kan isaan dubbatanii. Hooggansi Liverpool jijjiirraa taphattoota irratti si'aayinaan hirmaachaa akka jirus
Andoni Raiolaan kan isaan dubbatan Croatian leenjisaa haaraa qacaruudha kan ifoomsite Zlatko Dalic waliin gargar kan isaan baan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Croatia kaleessa immoo leenjisaa duraanii West Ham Bilic bakka buusuu kan isaan ifoomsanii Croatian waancaa addunyaa bara kanaatiin marsaa mo'atanii darbuutiin Poorchugaaliin goolii 2-1 mo'atamte dorgommii keessaa kan baate qacarri leenjistootaatiin Uruguay taphataa seena qabeessa Garicha Diego Forlan leenjisaa Garicha gochuudhaan qacaruu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Uruguay kan isaan ifoomsan walii galaan odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumureetan jira qophiileen OBN itti fufu turtii gaarii.